kattaa fi bishaan jireenyaa yookiin Yesuusii fi Hafuura Qulqulluu. Sabni Israa'el lafa onaa keessatti bishaan gaafa dheebotanii Waaqayyo waa'ee kattaa jalqaba Museetti gaafa dubbate, Museen kattaa si'a tokko akka rukutudha. Museenis akkuma ajajametti kattaa si'a tokko rukunnaan bishaanni keessaa yaa'ee sabni dhuge. Kana kan argannu Seera Boqonnaa 17 lakkoofsa 2 kaanee yeroo dubbifnu akkas jedha. Kanaaf jarri bishaan dhugnu nuuf kenni jedhanii Musee lolan. Museen immoo jaraan, maaliif ana loltu? Waaqayyoonis maaliif qortu jedhe. Lakkoofsa 3 jarri bishaan dhabanii waan dheebotaniif Musee irratti gungumanii, nuun ijoollee keenya horii keenyas dheebuudhaan fixuudhaaf biyya Gibxii nu baaftee jedhan. Yommus Museen gara Waaqayyootti iyyee, jarri kunoo dhagaadhaan na rukutuudhaaf xinnoo isheetu isaan hafe maal godhu jedhe. Waaqayyo immoo deebisee Museedhaan, maanguddoota Israa'el keessaa muraasa fudhadhuutii ulee keessattiin bishaan Abbayyaa rukuttes qabadhuutii jara dura darbii adeemi. Kunoo ani achi Siinaatti kattaa tokko irra si dura nan dhaabadha. Ati immoo kattaa sana in rukutta, bishaan isa keessaa in burqa. Jarris isa hin dhugu jedhe. Museenis ija maanguddoota Israa'el duratti akkasuma hin godhe. Asirraa akkuma hubannu yeroo jalqabaatiif Waaqayyo waa'ee kattaa yookiin waa'ee dhagaa kan inni Museetti dubbate Seera Boqonnaa 17 kana keessatti. Yeroo jalqabaa kana Museedhaaf kan iyyamame, Museetti kan himame, Museen al tokko akka rukutu. Museenis ni rukute, akkasuma godhe jedha Macaafni Qulqulluun. Yeroo kan biraa garuu iddoo kan biraatti kattaa kana rukutuun akka hin danda'amne Museen garuu akka rukute hubanna. Sabni Israa'el bishaan dheebonnaan yeroo kan biraa Waaqayyo Museedhaan kattaatti dubbadhu kan jedhe. Museen kan Waaqayyo isaa ajaje dhiisee kattaa si'a 2 rukute. Kunis dogoggora Museeti. Obboloota koo, waan Waaqni nutti hime akkuma inni jedhetti gochuun baay'ee gaariidha. Seera lakkoofsaa boqonnaa 20 lakkoofsa 1 kaanee dubbifnu akkas jedha. Ji'a tokkoffaatti guutummaan waldaa Israa'el gara Siin lafa onaa dhufanii Qaadeshiin in ta'an. Achitti Miiriyaam duutee achumattis in awwaalamte. Yommus jarri bishaan waan dhabaniif Musee fi Arooniin mormuudhaaf walitti in qabaman. Isaan Musee lolanii yommuu obboloonni keenya Waaqayyo duratti dhuman, nuyis utuu dhumne irra ta'e, isin maaliif nuyi waldaan Waaqayyoo as lafa onaatti akka dhumnuuf nu fiddan? Nuyi horiin keenyas asitti akka dhumnuuf moo? Isin maaliif biyya Gibxii keessaa gara iddoo gadhee kanatti nu fiddan? Iddoon kun midhaan, harbuu, wayinii, rumaanii isin qabu, bishaan dhugan iyyuu hin jiru jedhan. Kana irratti Museenii fi Aroon fuula waldaa duraa ba'anii gara balbala dunkaana itti wal ga'anii dhaqanii adda isaaniitiin lafatti hin gombifaman, ulfinni Waaqayyoos isaanitti mul'ate. Waaqayyo yommus Museedhaan, ulicha fudhadhuutii atii fi Aroon obboleessi kee waldaa walitti qabaa. Ija isaanii durattis kattichatti dubbadhu, inni bishaan in burqisiisa. Ati akkasitti katticha keessaa bishaan isaaniif baaftee jarriif horiin isaanii akka dhugan hin goota jedhe. Museen akkuma Waaqayyo isaa abboometti ulicha fuula Waaqayyo duraa hin fudhate. Museenii fi Aroon kattaa sana duratti waldicha erga walitti qabanii, Museen isaaniin, isin warra didduu nana mee dhaga'aa, amma egaa nuyi kattaa kana keessaa bishaan isiniif baafnaa ree jedhe. Kana booddee Museen harka isaa ol fudhatee si'a 2 ulee isaatiin katticha rukute. Bishaan baay'eenis achi keessaa hin burqe, jarri hundinuu horiin isaaniis hin dhugan. Waaqayyo immoo Musee fi Arooniin, sababii isin anatti hin amaniniif, Israa'eloota durattis waan isin ana hin qulqulleessiniif, isin waldaa kana gara biyya isa ani isaaniif kenneetti hin galchitan jedhe. Museen jalqaba erga kattaa rukute
lammaffaa rukutuu hin qabu ture. Seera ba'uu boqonnaa 17 keessatti akka ilaalletti Waaqayyo Musee kan inni abboome kattaa sana akka rukutuufidha. Museen si'a tokko rukuteera. Kana booda yeroo kamittiyyuu kattaan rukutamuun hin barbaachisu. Kan barbaachisu kattaa sanatti dubbachuudha. Haa ta'u malee Museen seera lakkoofsaa boqonnaa 20 keessatti akka agarrutti kan Waaqayyo kattaatti dubbadhu jedhe dhiiseetu ofii isaatii si'a 2 kattaa rukutee dheekkamame. Keesaree boqonnaa 32 lakkoofsa 50 yommuu ilaallu akkuma Aroon obboleessi kee tulluu Hoor irratti du'ee abboota isaa biratti sassaabame, atis tulluu itti ol baatu sanarratti in duuta, abboota kee birattis in sassaabamta. Kunis isin Israa'eloota duratti bishaan Mariibaa isa mandara Qaadeshitti dhiyoo jiru biratti lafa onaa Siin keessatti waan yakkitanii fi Israa'eloota gidduutti qulqullummaa koo ulfinaan waan hin eeginiif isinitti dhufa. Ati biyyicha fuulleetti hin argita, garuu ofii keetii biyya ani Israa'elootaaf kennu sanatti hin galtu jedhe. Kanaafidha obboloota ko, sababa achitti dubbii Waaqayyoo dhaga'uu dhabuudhaan yookiin dubbii Waaqayyoof iddoo kennuu dhabuudhaan karaa kan biraa amantii guutuu dhabuudhaan kan inni kattaa si'a 2 rukutee si'a 2 rukutuu isaarraanis kan ka'e Kana'aan biyya abdachiifame kan dhabe. Keesaree boqonnaa 3 lakkoofsa 23 kaanee yommuu dubbifnu obboloota ko, Museen cimsee Waaqayyoon kadhatullee Waaqayyo Museedhaaf tole hin jenne. 23 irraa kaasee akkas jedha. Ani yommus cimsee Waaqayyoon nan kadhadhe. Kadhanni koos yaa Waaqayyo Gooftaa, ati guddina kee fi harka kee isa aangoo qabeessa garbicha keetti argisiisuu jalqabdeetta. Waaqayyolii keessaa isa kamtu waaqa irraa yookiis lafa irraa akka kee gocha akkasii fi hojii aangoo hojjechuu danda'aare? Ani ce'ee Yordaanos gama lafa gaarii biyya gaarii isa ba'eessa sana Libaanooniinis akkan ilaaluuf sin kadhadha kan jedhu ture. Waaqayyo garuu sababii keessaniif anatti dheekkame malee anaaf hin dhageenye. Inni si ga'a waa'ee kanaa deebitee anatti hin dubbatin. Ati laga Yordaanos kana hin ceetu, gubbee tulluu Phisgaatti ol ba'i. Ol jedhii biyyicha gara lixa biiftuutti, gara bitaatti, gara mirgaatti, gara ba'a biiftuuttis ija keetiin ilaali. Iyyaasuunis immoo saba kana dura bu'ee dhaqee biyya ati argitu kana akka isaan dhaalan hin godha. Ati isa ajaji, gorsi, jajjabeessis jedhe. Macaafa qulqulluu keessatti kattaan eenyuun bakka bu'a kan jedhu haa ilaallu. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 4 irratti hundumti isaanii dhugaatii hafuuraa isa tokkicha sana dhuganiiru. Isaan kattaa hafuuraa isa guddicha isa isaanii wajjin adeemaa turetti dhuganiiru. Kattaan guddichi sun immoo Kiristoos ture. Kanaaf obboloota koo, kattaan guddichi inni sabni Israa'elitti dhugan inni si'a tokko rukutamuu qaba ture sun Kiristoosiin akka ture macaafni qulqulluun dubbata. Kattaan sun si'a tokko qofa rukutamuu qaba ture. Akkas jechuun kattaan sun si'a tokko rukutamuun isaa Kiristoos si'a tokko qofa fannifamuu akka qabu agarsiisa. Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 27 kaanee yommuu dubbifnu inni akka hangafoota lubootaa warra kaanii guyyuma guyyaatti duraan dursee cubbuu ofii isaatiif kana booddees cubbuu sabaaf aarsaa dhiyeessuu san barbaachifne. Inni ofii isaa aarsaa godhee al tokkicha yeroo hundumaaf dhiyeesse. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 12 irratti Kiristoos aarsaadhaaf dhiiga re'ootaa fi dhiiga jibootaa baatee utuu hin ta'in dhiiga ofii isaa dhangalaasuu isaatiin al tokko bara baraan gara iddoo isa hundumaarra caalaa qulqulluutti ol gale. Nuufis furee bara baraa argate. Ibroota boqonnaa 9:28 akkasuma Kiristoos inni cubbuu namoota baay'ee baachuudhaaf al tokko aarsaa ta'ee dhiyeeffame. Si'a lammaffaa immoo waa'ee cubbuuf utuu hin ta'in warra dhimmanii dhufa isaa eeggatan fayyisuudhaaf mul'achuuf jira jedha. Kanaaf Kiristoos si'a tokko fannifame. Si'a 2 fannifamuu waan hin danda'amneef Museen si'a 2 kattaa rukutuun isaaf hin eeyyamamne. Museen si'a takkaa kattaa rukuteera. Si'a lammata garuu rukutuu hin danda'u ture. Kiristoos si'a takkaa fannifame. Kiristoos si'a lammaffaan fannifamu.
Kanaaf dogoggorri Museen achirratti raawwate. Karoora Waaqaan ala, fedha Waaqaan ala deeme. Karaa kan biraa Kiristoos lammaffaa fannifamuu isaa yookiin immoo akka inni lammaffaa fannifamu gochuu isaati. Kanaaf Waaqayyo isatti gaddee biyya isaaf biyya abdachiifamee ture akka inni dhabu ta'e. Tole kattaan sun inni bishaan keessaa burqee sabni Israa'el dhugan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos erga ta'e. Bishaan jireenyaa inni kattaa sana keessaa ba'u eenyu yookiin maali? Bishaan kattaa keessaa burqe hafuura qulqulluu isa Kiristoos keessaa burqu yookiin ba'uudha. Wangeelii Yohaannis 7:37. Guyyaan dhuma ayyaanichaa guyyoota sana hundumaa irra caalaa guddaa ture. Guyyaa sanatti Yesuus ka'ee dhaabatee sagalee isaa ol fudhatee namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu haa dhugusi. Namni natti amanu akkasuma haa godhu. Macaafni akkuma dubbate yaa'aan bishaan jiraataa garaa isaa keessaa hin burqa jedhe. Inni dubbii kana waa'ee hafuura qulqulluu isa warri isatti amanan fudhachuuf jiraniif dubbate. Inni iddoo ulfina isaatti waan ol hin fudhataminiif hafuurri qulqulluun ammayyuu hin kennamne ture. Macaafni qulqulluun akka jedhutti bishaan jiraataa kan ta'e hafuurri qulqulluun Kiristoos keessaa akka burquudha. Akkuma kattaan si'a tokko rukutame bishaan sabaaf yaase Kiristoos inni fannifame hafuura qulqulluu akka nuuf kennu. Hafuura isaa isa qulqulluu akka nuuf kennu. Hafuura qulqulluu qaama kan biraarraa kan fudhannu osoo hin taane yookiin Waaqa hafuura qulqulluu jedhamu kan biraa kan eeggannu osoo hin taane hafuura qulqulluu Kiristoos qofaarraa akka fudhannu Kiristoos keessaa akka nuuf burqu. Barnoonni guddaan kun daqiiqaa muraasa gidduutti nu barsiisa. Wangeelii Yohaannis 20:22 irratti kana jechaa hafuura isaanitti baafatee hafuura qulqulluu fudhadhaa jedhe. Hafuura qulqulluun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessaa akka ba'u hafuura gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e hubanna. Tiitoos 3:5-6 irratti Waaqayyo hojii nuyi qajeelummaadhaan hojjenneef utuu hin ta'in akka araara isaatiitti dhiqannaa lammaffaa lachuutiin haaressuu hafuura qulqulluutiinis nu fayyise. Hafuurichis isa inni karaa Yesuus Kiristoos fayyisaa keenya arjummaadhaan nurratti dhangalaaseedha jedha. Kanaaf hafuura qulqulluu kan fudhannu Waaqayyo Abbaarraa isa ilma isaatiif kenne karaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin fudhanna. Kanaaf kattaa si'a takka rukutuun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos si'a tokko fannifamuu isaa kan agarsiisu. Boodarra garuu kan ittiin fayyuu dandeenyu maqaa gooftaa Yesuusiin kadhachuu keenyaan fayyina. Kattaa sanatti erga takkaa rukutame kattaatti dubbachuun kanaafidha. Kanaaf kattaan erga rukutame akkas jechuunis Kiristoos erga fannifame hafuura qulqulluu fudhachuudhaaf yookiin bishaan jiraataa fudhachuudhaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa fudhachuu qabna. Isatti himachuu qabna. Isa kadhachuu qabna jechuudha. Gooftaan dubbii dhageenya nuuf haa eebbisu. Guddaa eebbifamaa.